dabballoonnii fi waraanni murna bilxiginnaa ilmaan Oromoo humnoota finxaaleeyyii Amaaraan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu irraa buqqa'aniin waraana bilisummaa Oromootu nu buqqisee jedhaa jechuun uummata dararaa jiraachuun dhaga'ame. Jaaleeraan Gameessaa dabalata qabdi. Dabballoonni fi waraanni murna bilxiginnaa shira siyaasaa taphachuun humnoota finxaaleeyyii Amaaraa godina Horroo Guduruu Wallaggaa onoota garaagaraa keessatti ijaaruun uummata ajjeesisaa, saamsisaa fi buqqaasisaa erga turaniin booda amma deebi'uun uummata buqqeen ammoo waraana bilisummaa Oromootu buqqise jechuun ragaa ba'aa jechaa jiraachuun barameera. Murni bilxiginnaa dhagaa tokkoon simbira lama rukutuu barbaadu gocha ofii godhe dhoffachuuf eengadda hagayya 2022 godina Horroo Guduruu Wallaggaa ona Amuruu keessatti uummata Oromoo gandoota aanaa Amuruu keessaa finxaaleeyyii Amaaraan buqqa'uun magaalaa Obborraa qubatanii jiran dirqiin akka waraana bilisummaa Oromoo maqaa xureessan gochaa turan. Uummata buqqee waliin itti gaafatamaan komaandii poostii aanaa Amuruu, poolisii federaalaa Inspektar Nugusuu, Saajin Zalaalem, itti gaafatamaa humna addaa Oromiyaa Fiqaaduu Yaadataa, bulchisa aanaa bakka bu'uun akkasumas itti gaafatamaan poolisii aanichaa waltajjii irratti argamuun haasaa taasisaniin akka maqaa finxaaleeyyii Amaaraa dhiisanii waraana bilisummaa Oromoo xureessan itti himuun yoo kana ta'e malee isaaniin gargaaruu akka hin dandeenye itti dhaadataniiru. Uummanni garuu gama isaaniin kan nu buqqisee fi nu gubee waraana bilisummaa Oromoo osoo hin taane finxaaleeyyii Amaaraati akkasumas meeshaa murna bilxiginnaa nurraa hiikame nuuf deebi'uu qaba jedhaniiru. Itti dabaluunis waraanni bilisummaa Oromoo gocha badii murni bilxiginnaa jedhu kana akka hin raawwannee fi fuula duras qaamni Oromoof hoo'ee birmachuu danda'u waraana bilisummaa Oromoo qofa waan ta'eef diraamaa sobaa keessaniif taatota hin taanu jechuun waltajjii kibxata darbe sa'a 3 hanga sa'a 7 geggeeffame bu'a dhabeessa taasisaniiru. Waajjirri abbaa taayitaa galiiwwanii godina Lixaa Harargee ona Habroo gibira humnaan olii uummatatti ramaduun dirqamaan kaffalchiisaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalladhi Oromoo waan qindeeffatte qabdi. Murni maallaqa uummataa karaa seeraa fi seeraan alaa saamuu bare maallaqni karaa humna waraana maqaa komaandii poostiin saamamuu xiqqaannaan maqaa gibiraan kaffaltii uummatni kaffaluu hin dandeenye uummatatti muruun dirqamaan akka kaffalan gochaa jiru. Haaluma kanaan godina Lixaa Harargee ona Habroo magaalaa Galamsootti waajjirri abbaa taayitaa galiiwwanii aanaa Habroo poolisoota idilee poolisoota humna addaa Oromiyaa fi dabballoota bilxiginnaa waliin qindaa'uun dukkaana namootaa irra deemuunii fi abbootii qabeenyaa konkolaataa hanga dogdoqqeetti jiran doorsisanii akka kaffalan taasisu. Namni tokko hanga qarshii 50,000tti kaffalaa kan jiru yoo ta'u dukkaana tokkotti qarshii 4,500 baajaajirraa qarshii 2,500 fi konkolaattota irraa hanga qarshii 20,000 fi isaa olii funaanaa jiru. Abbaan taayitaa galiiwwanii aanichaa ramaddii gibiraa ofiisaatii ogeessota isaan taa'e kan murteesse yoo ta'u amma galii argannaa namootaa fi daldala namootaa yaada keessa osoo hin galchin karoora mataa isaanii qofa guuttachuuf akka ta'e odeessi maddeen bilxiginnaanichaa irraa ba'e ni addeessa. Sababa kaffaltii humnaa olii sadarkaa isaan hin eegne humnoota ergamtoota sirna maafiyaa PP kanaan abbootii qabeenyaa Oromoo magaalaa Galamsoo keessatti hojii dhaabuu fi deemaa jiraachuu maddeen dabaluun addeessaniiru. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Jimmaa Orrootti waraanni maqaa uummata Amaaraa akka eeganiif qubsiifaman uummata Oromoo hojii qonnaa dhorkanii jiraachuun dhaga'ame. Jaalul Gufaa Diinaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessa. Impaayera Itoophiyaa keessatti ilmaan Oromoo hojii garaagaraa hojjetanii jireenya isaanii fooyyeffachuun murna uummata Oromoof jibba qabu bilxiginnaa biratti mataa dhukkubbii guddaa ta'ee jira. Haaluma kana hordofee godina Qellem Wallaggaa aanaa Jimmaa Orroo ganda warra Baabboo keessa kan qubsiifaman waraanni sirna balfamaa PP kun uummata hidhuuf saamuu akkasumas gudeeddii hawwanii fi shamarranii hammeessuun cinatti hagayya 2022 irraa kaasuun hojii qonnaa uummata dhoorkuun uummatni Oromoo midhaan nyaataan akka of hin dandeenye gochaa jiraachuu maddeen himaniiru. Akka jiraataan gandichaa bilbilaan dubbisne jedhetti isin waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftu kanaaf ammaan booda hojii misooma murni bilxiginnaa karoorsu malee namuu hojii qonna isaa irratti akka hin bobbaane waraannii fi milishoonni PP dhoorkuu ifoomseera. Murni kun umrii impaayeratti dheeressuuf waan ifaajjaa jiruuf maqaa waajjira ijaaruun mukaa fi qorqorroo fidaa jechuun ummata dararuu dabalatee caasaa murna bilxiginnaa deebisna jechuun ummata dirqii naasuu dhala namaaf hin qabne kun hagayya 3 2022 onuma Jimmaa Horroo ganda Gomboo Garee Ambashaa jedhamu keessatti nama dhukkubsataa gatiitti baattachuun mana qorichaa geeffachaa jiran irratti dhukaasuun ummata nagaa shoorar keessanii qeerroo Aliyyii Shepheeraa Mirreessaa jedhamu qabuun erga reebanii booda hidhuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaa ibsaniiru. Waraanni faashistii PP obboleewwan lamaan godina Bahaa Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti yoo ajjeesan ona Limmuu keessatti ammoo dubartii Oromoo tokko hidhuun dhaga'ame. Jaalli Moonaa Fayisaa dabalata qaba.
Murni sanyii duguuggaa raawwachuuf Oromiyaa godinoota adda addaatti bobba'e. Waraanni sirna PP ilmaan Oromoo ajjeesuu fi dararuu akkuma itti fufetti jira. Haaluma kanaan hagayya 2022 godina Baha Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda guddinaa Calliyaatti obboleewwan 2 badii tokko malee ajjeesuu arraatni biyyoolessa Oromiyaa odeeffateera. Obboleewwan 2 kun Mootii Dhaabaa hojii barsiisummaan kan buluu fi Lammii Dhaabaa kan jedhamu baruma kana dhaabbata barnoota olaanaa irraa eebbifamuun lamaan isaaniiyyuu boqonnaa gannaaf maatii biratti galanii akka turan maddeen dabaluun addeessaniiru. Mootoleen abbaa irree impaara Itiyoophiyaa kaleessa carraa barnootaa dhorkachuun ilmaan Oromoo wallaallummaatti hambisaa turan ammas ilmaan Oromoo barnoota qaban jedhaman xiyyeeffachuun sirna kaleessa Oromoo mataa malee hambisuu jechuun namoota Oromoof beekumsa qaban ajjeesaa ture sirni biltsiginnaas sanuma deebisee jira. Oduu biraatiin ammoo godinuma Baha Wallaggaa Ona Limmuu keessatti hagayya 2022 aadde Faqqadee Irranaa Teessoo jedhamtu badii tokko malee qe'ee jireenyaa ishee ganda Sapheeraa iddoo addaa Labuu Bokkoo jedhamu irraa qabuun achi buutee dhabamsiisanii jiru. Aadde Faqqadee Irranaa haadha ijoollee 7 yoo taatu waraana murna biltsiginnaan dadarbatamaa fi kabalamaa qeerraa qabamuu maddeen dabaluun ibsaniiru. Kaaba Shaggar Ona warra Jaarsoo keessatti manneen qonnaan bultootaa hedduun waraana biltsiginnaatiin gubataa jiraachuun beekame. Jaalboree Addunyaa dabalata qaba. Qe'een Oromoo weerartoota waraana biltsiginnaan barbadaa'u ammaachuun Oromiyaa godinaalee fi aanota garaa garaa keessatti manneen qonnaan bultootaa yakka tokko malee gubachuu akkuma itti fufeetti jira. Haaluma kanaan Kaaba Shaggar Ona warra Jaarsoo Gandaaroo Mikaa'elii keessatti kaleessa hagayya 2022 waraanni murna faashistii PP manneen qonnaan bultootaa oomaa tokko keessa quba hin qabaanne manneen namoota 10 olii qabeenya guutuu waliin abdaan barbadeessan. Lola waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisu cufa irratti tarkaanfii waraanaan deebisuun kan itti ulfaatu waraanni weerartuu biltsiginnaa of duuba deebi'uun manneen uummataa gubaa jira. Namoonni manneenii fi qabeenyi isaanii ala kanaan barbadaa'e Dabalaa Mollaa mana tokko qabeenya guutuu waliin, Tasfaayee Mollaa mana tokko qabeenya guutuu waliin, Nagaa Shabbayyuu mana tokko, Taaddasaa Dammuu mana 2, Boojaa Abbaabbuu mana tokko, Boojaa Moolee mana tokko, Zallaqaa Taaddalaa mana 2, Waldee Amaaraa mana 2 fi Gaagura Kanniisa 50 waliin, Taaddalaa Amaaraa mana 2 fi Midhaan Keeshaa yookiin Jooniyaa 8, Taammanaa Lammaa mana 2 fi namoota biroo jalaa naas tokko malee ibiddatti qabsiisuun barbadeessanii jiru. Muummichi ministeeraa biltsiginnaa gidduu kana naannootti waraanni baay'atee misoomatti deebisuu fi namoota waggaa 60 fi 70 milishaa taasistee misoomatti deebisuun nama rakkate jechaa jiru. Xumura bara 2021 garuu afaanuma isaan uummatni waan qabuun ba'e ofirraa akka lolatu waamicha dirqii erga dhiyeessaniin booda ganda cufa keessatti namoota hubannoo seeraa fi olaantummaa uummataan beekne hawaasatti bobbaasuun ilmaan Oromoo bakkaayyuu boosisaa jiraachuun ni beekama. Godina Lixa Wallaggaa Ona Beegii keessatti hidhattoonni mootummaa sirna biltsiginnaa namoota nagaa ajjeesuu itti fufanii jiru. Oromiyaa keessatti hidhattoonni mootummaa murna maafiyaa PP ajjechaa ilmaan Oromoo nagaa irratti raawwatan daran dabaluun ilmaan Oromoo qe'ee abbaa isaanii irratti bahaa gala dhorkuun ilmaan namaa rasaasaan ajjeesanii bakkeetti hambisuun allaattii fi bineensa daggalaa sooraa jiru. Namuu Oromiyaa keessatti akkuma muuxannoo isaatti hojii garaagaraa hojjechuun kan ofii fi maatii isaanii jiraachisan yoo ta'u sirni ajjeesaa kun garuu abbaa daa'ima irraa ajjeesuun maatiin bakkeetti ba'anii akka rakkatanii fi beela'anii du'an gochaa jira. Haaluma kanaan godina Lixa Wallaggaa Ona Beegii magaalaa Beegii keessatti waraanni maqaaf nageenya uummataa eegnaan magaalitti qubatanii jiran nama nagaa siyaasa kam keessaayyuu harka hin qabne 5 rasaasa itti roobsuun haala nama gaddisiisuun galaafataniiru. Namoota 5 magaalaa Beegii keessatti ajjeefaman keessaa ammatti kan maqaa arganne Amaanu'eel Siyyum nama jedhamuu fi hojii konkolaachisummaa hojjechuun ofii fi maatii isaa kan jiraachisu yoo ta'u achuma magaalaa Beegii keessatti rasaasaan rukuchuun ajjeesaniiru. Magaalaa sana keessatti namoonni hedduun badii tokko malee hidhamanii mana murtiitti osoo hin dhiyaatin dararamaa kan jiran ta'uu fi namoonni hedduunis yaala dhabuun du'aa fi jireenya gidduutti rakkachaa kan jiran yoo ta'u akkasumallee duuti Ona Beegii keessatti guyyaa guyyaan dabalaa akka jiru maddeen keenya arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru.